dubartii waggaa 11tu kana hundaa godha. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota koollee kutaa 1 hanga 10tti maatii koo biratti seeraan baradheera. Kutaa 10ffaa qabxiin na jalaa hafee ture. Maatiin kiyyaa gara magaalaa biraatti na erguun kolleejjii qarshiidhaan waggaa 3 na barsiisanii sanaan booddee hojii barbaacha waggaa 2 taa'e. Haa ta'uutii garuu hojii barnootaan baradheen argachuu hin dandeenye. Hanga firri obbolaan maatiin na jibbanitti baay'ee tokko rakkadhe. Kabraa maatii kiyya bira taa'uun baay'ee tokko waan na jibbisiiseef firris ormis mana keenyaa bahee galu ammayyuu hojiin arganne moo jechuun na rakkisu eegalanii. Kabraallee miti namoonni barnootaan kutaa 10ffaallee hin geenye anarratti bohaaruu barnoonni akkanadha baratanillee hojiin hin jiru taanaan bagayyuun barachuu dhiise jedhanii narratti boonuu eegalanii. Waggaa tokkoofis maatii koo bira ergan ture booda otoo hojiin argatiin argadheera jedheen gara magaalan barnootan baradheetti imala koon taasisee maatii koodhaan maallaqa gara jalqabaa hangan meeshaa sirreeffadhuutti naaf guutaa jedheen ergasiifadhee waa hunda guuttadhee booda hojii humnaa kan guyyaa hojjedheen jiraachuun nan eegale. Haa ta'uutii garuu hojiin humnaa kun baay'ee mayyuu otoon hojjetiin fayyaa kiyya irratti dhiibbaa fiduu jalqabee yeroo dheeraa otoon hojjetiin nan dhiise. Sanaan booddee maatii koodhaan maallaqa naaf ergaa hojiin natti ulfaannaan nan dhiise jedheen baatii 5 guutuu ammas maxxantuu ta'een isaan rakkiseen beelaa eebochaa kutaa 1 keessaa ciisaan oolan ture. Kana hunda rakkoo kanarra gahurra maaliif hin heerumuu anoo dubartiidhaa carraa gara biraas nan qabaa jedheen yaaduun eegale. Akka carraa ta'ee kolleejjii yeroon baradhu dargaggeessa tokko waliin jaalala waliin eegallee ture. Anis nan jaalladha innis na jaallata. Haa ta'uutii garuu innis baratee eebbifamee hojiin arganne magaalaa Finfinnee firasaa bira jiraata. Gabaabseen akkana jedheen gaafadhe waa'ee maatii koo ni beektaa barannee waggaa 2 lafa teenyeerra anis atis hojiin arganne sa'aatii kanatti heerumuun barbaada ati immoo wanta na nyaachistee nama baastu waan hin qabneef na fuudhuu hin dandeessu. Kanaaf jaalalli keenyi asuma irratti adda haa citu. Jireenyi na jibbisiiseera. Dhiira gara biraa yeroo gabaabaa keessatti na fuudhuu danda'u barbaadeen itti heerumeen waliin jiraadhaa nan dadhabee jedheen isatti madhe. Yeroo kana inni gonkumaa kana gochuun qabdu maatii koo waan hin jedhu jedheen amansiiseen waliin jiraannaa. Jaalala keenya waggaa 4 fixetti hojii dhabne jennee biyya ofiisuu hin qabnu. Gidduu kana maallaqa barbaadeen siif hin argaa Finfinnee as dhuftee anis mana firaatii baheen kireeffannee waliin jiraachuu jalqabna naan jedha. Yeroo kanaanis torbee tokko keessatti gatii asii ba'u naaf erguu dandeessa taanaan nan dhufan jedheeni. Guyyaa 2 booddees maallaqa naaf ergee koottu naan jedhee manas kireeffatee gara maatii isaatti bilbiluun tooftaa ma'ani jalqaba uummadheen maatii koo biraa bahee hojii argadheeraa meeshaa kan ittiin guuttadhu maallaqa naaf ergaa jedhee horii warra isaa gurgursiisuun maallaqa ergisiise. Dabalataan barattoota yuunivarsiitii waliin hojii koobilistoonii hojjechuu irratti gurmaa'ee ture. Sanarraas qarshii 20 argatee maatiinsaa qarshii 5 erganii fi maal gochuu qabnaa amma maallaqa haga kanaa of harkatti qabnaa beelofni hin duunuu maallaqa kanammoo waa tokkotti jijjiirrachuu qabnaa. Anis akka hojiirra hin jirutti maatiin koo na beekuu dafnee jalaa ba'uu qabnaa maalaa goonuu jedhe na gaafata. Anis erga kana biyya hambaa deemuun qarshii 10,000 ol wanta na hin gaafanneef gara biyya hambaatti na ergadhu hanga hojii argadduutti waan ittiin of dandeessu siif hin ergaa sanaan booddee dhufeen bifa dandeenyuun waliin jiraannaa jedheen deebiseefi maallaqa sana
qusannee baatii 4 erga waliin turree booda viizaan kiyya naaf dhufee gara biyya hambaatti imala koon taasise. Hanga baatii 6tti bilbilli naaf hin kennamne ture. Bilbilus maallaqa erguus jaalallee koof hin danda'u. Kana gidduutti inni baay'ee rakkate. Jiraachuun baay'ee itti ulfaate. Namarraa liqeeffatee boru torban baatii siifan deebisa otoo jedhu nama baqatee mana hedduu jijjiire. Booddee maallaqa liqeeffatee lubbuufuu barbaadamu yeroo jalqabu bilbilli naaf eeyyamamee maallaqa ergeefiin afuura baafachiise. Baay'ees gammadee garattiin galagalu dhabeen turellee naan jedhe. Kabiraas miti maatiin dubbii afaan isaaniitiin maallaqa akka barbaadanitti firoottansaa hojii barbaaduuf bira ture. Erga hojii argatee balbala keenya dhaabbachuu dadhabe jechuun yeroo komatan yeroo hamatan isa bira gahaa. Kana hundumaa dabarsee na waliin erga turee booda anis banneen bannu jedheen maallaqan argadhu baatii baatiidhaan gara isaatti erguun lafa nuuf bite. Akka tasaa ta'ee bakka lafti bitame kuni baay'ee gaarii waan na tureef baatii 3 yeroo hin guunne keessatti dachaa kan ittiin bitameen lafti suni gurgurame. Ammas duubatti siiqee maallaquma sanaan bakka 2 lafa nuuf bitee ani dhufuuf baatiin 6 yeroo naafu lafa bakka tokko gurguree irratti ijaaruu jalqabe. Mana bareedaa yeroon argu tilmaamuuf natti ulfaatu abbaan manaa koo kun ijaare. Kanaan manuma kanatti gallee jala jalaan meeshaa bitachaa hojii gara fuulduraatti hojjechuu dandeenyullee mari'achaa jireenyatti fufne. Kanaan maallaqa na harka jiruun naannoon ani jirutti hojiin baasu isaaf baajaaja waan ta'eef kanan qabuun waggaa arfan kana baajaajii biteen kanaan nu jiraachis jedheen kenneefi innis gammadee hojii isaa eegalee hojjechuu jalqabe. Kan nuuf hin hafne ani dubartiidhaatii ulfaa'een baatii 8 yeroo guutu akka na gargaartuuf obboleettiin isaa umriidhaan waggaa 11 taateef ni barsiisna jennee maatii isaa biraa fudhanne. Dhuftee hojiis na gargaaruu eegalte. Gara jalqabaa akka mootii giiftiitti na ilaalte. Anis obboleettii abbaa manaa kooti jedheen garaatti bal'achaa waan garaa koo itti haasahaa barnoota isheetti akka cimtu gorsaa. Baay'iseen yeroon itti dhiyaadhu mucayyoon kun garaa na baruu jalqabde. Daheen baatii 2 yeroon guutu hojii mayyuu anaaf ajajamuu diddee deebitee giiftii natti ta'uu eegalte. Bilbila koo si'a 2 takkaa bishaan takkaa immoo bukoo keessa na jalaa buusuun na jalaa balleessite. Beekeen miti akka tasaadhaa natti ori'uun qabdu jettee sanummoo naaf deebisti. Anaa fi abbaa manaa koo gidduu dubbii oofuu namni ishee gitu hin jiru. Icciitiidhaan dubbii tokko haasa'eera jettee yoo taphatte karaa ittiin gurra ishee keessa bu'uu hin beeknu. Anaa fi abbaan manaa koo dubbii tokko icciitiidhaan haasofneerra taanaan gurri ishee nu bira jira taanaan wanta ani abbaan manaa koo akka hin dhageenyeef dhoksuu fedhe tus gootee walitti nu buusti. Sababa isheetti abbaan manaa koo guyya meeqa bakka hin taane na dha'eera. Hojiitii dhufa taanaan ani mana yoo hin jiraanne akka nama oduu guddaa walitti qabee gadi teessee waan meeqa dubbii xaxaa oolti. Yoon waa'ee ishee waa tokko dubbadhe abbaan manaa koo obboleettii koo jibbiteeti dhanaan jedha. Kunis walitti nu buusa. Waggaa tokko nu waliin jiraattee jaartii waggaa 99 natti taate. Waggaa tokko booddee obboleettii kee narraa galchii yookiin hojjettuun fidadhaa yookiin immoo ofuma koo mana koon dadhabuu jedheen abbaa manaa kootti haasa'e. Yeroo kanatti inni takkaa nan barsiisa jedheen maatii koo biraa fideera. Maatiin koo waan biraa natti kaasu. Ishiinis jireenya magaalaa bartee baadiyyaa deemtee jiraachuun itti ulfaata. Kanaaf asuma teessii bakka deemtu hin qabdu jedhee naaf deebise. Yeroo kana wantan godhuun dhabe. Sababa isheetti walitti bu'iinsi baay'achaa dhufe. Inumaa dubbii umrii isheen madaallee haasa'u yeroo jalqabdu mucayyoon kun abbaa manaa koo waliin nan jiraachistu jedheen gara biyya hambaa deemuu akkan barbaadu abbaa manaa koon gaafadhe. Maal dhabde maaltu sitti irrate jedhee yeroo naaf deebisu takkaa 2 si kadhadheeraa. Akkuma ati obboleettii kee mana kanaa baasuun sitti ulfaate anaaf immoo biyya hambaa deemuu namni na dhorku hin jiru. As taa'een ishee fi si gidduutti gubachuu koorra achumatti hin boqodhaa. Daa'ima koo warri kooyyuu naaf guddisuu
jedheen deebiseefi obboleettii isaas baasuun barbaanne anaanis biyya ambaatti na erguuf fedhiin godhanne maaltu na dhibe jedheen viizaa koo ergadheen naaf dhufee yoo daa'ima kana guddisuu dadhabdan haadha koo bira naa geessaa jedheen imala koo gara biyya ambaatti raawwadhe torbee lamayyuu qabachuu dadhabanii daa'ima nyaachisuu obaasuun waan guddaa ta'ee na jalaa yeroo dhukkubsattu haati koo dhuftee isa biraa naaf fuutee sanaan booddee obboleettii isaa kana waliin jiraachuu eegalee si'a kana guyyaa inni hojii oolaa anis mana waan hin jirreef galgalayyuu galgaleeffatee galaa obboleettiin isaa umriidhaan xiqqoo taate waggaa 12 gara 13tti dabarte kuni wanta umriin ishee ajajne dargaggeessa manatti fidachuu eegalte akka garaashee nyaachisaa obaasaa erga turtee booda si'a lammataa biyya ambaa dhufeen waggaaf baatii 2 yeroon fixu obboleettiin isaa kun dhukkubsattee mana yaalaa ni keessaa akkuma deemteenis jaalallee kee moo haadha manaa keedha jedhee hakiimni abbaa manaa koo gaafata yeroo kana innis maal isheenoo kanaaf hin geenye obboleettii koodhaa jedhee yeroo deebisuu fi obboleettiin kee ulfa baatii 5 dhibee gara biraa hin qabdu gochaa isheen raawwachaa jirtuun daa'imni kun miidhamuu waan danda'uuf kunuunsaa qabaa jedhee hakiimni jaarsa kootti hima yeroo sana bakka isheen ciistutti morma ishee hudhee ajjeesu ka'ee namoonni gargararraa qabanii kan isheen qaana'uu maraachuu qabdu obboleessi ishee qaana'ee maraatee qaanii isaa afaanitti qabatee intala mana erga geessee booda uffata ishee walitti qabuun amma dafii warra keetti narraa gali jechuun maallaqa kennee fi manaa gad ishee baasee maal jettee warratti galtiitii ammas ni baddee hanga torbee tokkotti bilbilee maatii isaa galte moo hin galle jedhee yeroo gaafatu maatiin bakka gattetti deemii fidi jedhee booddeerra abbaan barbaacha finfinne yeroo dhufu ilmi dhugaa jiru itti mee abbaanis afaansaa qabatee gara fedhetti haabaddu jedhee gara biyyaatti deebi'ee hanga ammaatti mucayyoon kun eessa akka geesse homaa namni beeku hin jiru anaanis biyyaa baatee ofiis bakka buuteen ishee dhibame otoon jaallatiin otoon barbaadiin yeroo ammaa kana biyya ambaa keessa waggaa 2 guutuuf baatii 2tu na hafe yoo rabbi jedhe baatii 2 koo fixadheen gara biyyaatti deebi'aa abbaan manaan koo anatu balleessee otuu yeroos gara biyyaatti ergeera ta'ee kun hunduu hin uumamu ture jedhee dhiifama na gaafateera haati manaas taate abbaa manaan waa'ee isaanii gidduu eenyuyyuu yoo deeme dhaabi jechuun wal dhagahuu waliif ta'uu qabu kanaan ala jireenyi keessan akka kan koo ta'a yoo rabbi jedhe daa'ima dabalatanii godhachuu mucaa koo harka kiyyaan guddisuu mana koo keessa boqochuun fedhii koo ture haa ta'uutii garuu ani sirriidha dubbiin kan kootu caala jettee afaan na caaltee obboleettiin isaa manaa na baastee rabbi nagaadhaan gara biyya keetti si haa deebisu maatii kees nagaa siif haa godhu naan jedha ana obboleettii keessan biyya hambaarraati ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. maallaqa barbaaddan riyaala dirhaama doolaaraa fi yuuroo qarshii biyya keenyaatiin har'a meeqaan akka oole beekuu yoo barbaaddan guyyaa guyyaadhaan hordofuun guyyaatti ol ka'u otoo naman gaafatiin moobaayila harka keessaniin ilaaltanii gara maatii keessanitti erguun kan isin dandeessisu appilikeeshinii ajaa'ibaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra jira liinkii sana tuquun daawunlood gochuun amma buufadhaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa obboleettiin keenya nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ga'a akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti akka qooddaniif illee kabajaan isin gaafachaa hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa laayik sheer gochuun illee na deeggaraa jecha akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabiskiraayib gochuun maatii keenya arga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.